suuraa nu kanna jechuun ni dandeenya. Galtee isii bira dhattanii poolisaan suuraa barbaadan kennishu. Biyya kanatti ammoo wanta akkasii biyya kanatti horkaa. Biyya kana suuraa nama kaasanii suuraa namaa reeffa biyya ofii keessatti amma waan anaasa kanan muduu dhagaa maal godhan himaa ta'uu dandeenya. Mana midhaamitti nam'aniitii midhaan waan baay'ee dubbachuu hin danda'a beekte gootota gadi galabbatuu hin danda'a waan baay'ee dubbachuu hin danda'a garuu waan baay'ee dubbachuu kan na dhoorgu warroota nagalee jira dhannoo eeggatu tuulamaa waliin mana isaanii beena isaanii nyaataa dhageeffadha waliin guddanne ollooma qabna ibidda waliin fudhataa ture eenyuun oromoo kamiyyuu silaacha illu nama kamiyyuu jibbaan inda'uun oromoo mitii amaaraa jibbaan qaban maaliifi mirga ofii namni falmatu rakkoon qabu namatti hin bu'in malee falmatu mirga si galtee dhattee maqaa namaan kaasin malee falmatu anama nama tokko kawaa balleessee qaama seeraatiin ta'ee namni dhuunfaa rakkoo narraa qabu ta'ee ana gaafachuudha malee taranii kutaa namaa arrabsuun gaarii Hacaaluun oromoo yaa miti Itoophiyaa keessan mana ijaarame onnee jaalala kaastuu sagalee kaastuu waa hundaati si galtee namoonni Hacaalutti buusan eenyuyyuu yoo ta'u taate dhiifama isin gaafa nama guddeessanii bu'ee namni Hacaaluun ilma oromoo Amboo qofaa miti ilma Salaaleetii miti ilma Shawaatii miti ilma Arsiitii miti ilma Itoophiyaa nama maraaf mammaakaa ture nama maraaf sirbaa ture nama maraaf geeraraa ture malee kophatti an Amboo jedheetiin dubbatee kutaa kamiifuu sirbee ture kutaa kamiifuu sagalee taatu osoo inni jiraateeyyuu haganan gaaga'amu kanaafi namoonni yoo akkasii mana biraallee banattanii sababa kana fakkeessanii kutaa namaa yoo arrabsitan taate dhiifama isin gaafadhaa akkuma hidhannoon jettee wallaaltota osoo hin baranne biyyaa ba'an laaltanii kutaa namaa Hacaalus uummata fuudhamaas ana waan fedhan na haa godhan inshaallah akka eebbisaa addunyaa lafarra naarti si galtee kanaafi namoonni hundi keessanuu warri kutaa biraa Arsiis ta'e Jimmaas ta'e Wallaggas ta'e maalis ta'e dhugaan eessa jirti lafa jirti fagoo achinarraa hiixxee wallaahi raasaa jirti wallaahi wanti kanaan Arsiillee tuqu hin jiru abdiillee tuqu abadan hin jiru qoshaashaa tokko hin qabanidha ani jechuudha akka tisheertii kiyya kana adiidha keessi kiyyas hojiin kiyyas adii akka tisheertii kiyyaa kana adii uffadhaa adii mudufadha jechuudha hagumaa gas deengada akka namaan irraa fuudhaa yoo akka ta'e hunda keessanuu golcharraan isinii qaba si galtee ani yeroo kamiyyuu kan kanaafuuyyuu dhugaan jirtu eessa jirti lafa jirti fagoo hin baatu guyyaa muraasa bichaa obsa akka amma isinii barbaadan kanaan isin maal barbaaddan suuraa mucayyoo maanuu ba'uu didee suuraa mucayyoo nama bira jiru san qofa kabaasuu yoo kasni yoo taate warra zarartan dhageeffadhaa namni baafutamaa sirriitti suuraa mucattii saniin namni baasu nama yeroo san isii bira qofa isa haa ta'u madaamii isii haa ta'u anaayyuu haa ta'u nama isii bira jiru san tokkochaa namni isii achi fuudheennu poolisa namni isii meexxii mana sanii jara gaafachuu ni dandeettan ani suuraa nu kanna jechuu ni dandeettan galtee isii bira dhattanii poolisaan suuraa barbaadan kennishu biyya kanatti ammoo wanta akkasii biyya kanatti horkaa biyya kana suuraa nama kaasanii suuraa namaa reeffa biyya ofii keessatti amma waan anaasa kanan muduu dhagaa maal godhan himaa ta'uu dandeenya biyya galtee afaan laanguujii jiran akkumaan jedhu haa dhageeffatu biyya kana keessa humna akkasiin jiru biyya kana mootummoota biyya kanaa mee baay'ee darba nagaan biyya kana keessa naga isin illee dhuftan dhageettanii mootummaa kanatti miidiyaa ofiitiin ibsa kennanii ebalutu khalaas asiin buusanii namuma keenya tisheertiillee namaan hojjetu kanamallee maal godhu ka suuraa dubartii qullaallee ol baasu ka suuraa nama fayyaa qabullee ol baasu ka suuraa nama fayyaa hin qabnellee ol baasu uummata Itoophiyaa qofa uummata Itoophiyaa keessaayyuu uummata Oromoo qofa miidiyaa kan akka waan Oromoo bichaa fayyadamuu na fakkaata namni biraan jiru
addunyaa guutuu feeda. Garuu kawaa asirra oosisu qaama dubartii kaasirra of oromo, qaama dhiira saalaa kaasirra of oromo, nama du'e kaasirra of oromo. Haga yoo akkana gootan malee isiniin ta'u, kana malee hin amantani, kana malee hin jiraattani, namaayyoo daldalattan malee fooloo isiniin godhani. Oromoo fooloo naa godhaa gaafa jetu waan gaarii gaafa ati goote ofiin beekamtii sii kennan ofiin beekaa ta'a. Waan gaarii qofa dalaga. Gaafa waan gaarii daladde beekaa ta'a. Gaafa waan gaarii ati hin dalannetti namni maqaa si dha'u tokko hin jiru. Maal barattaa miti osoo waggaa 20 barattee yoo ati dhokattee teette beekumsa san baattee namni si barbaadu mana dhufanii akka akaaniitiin bara waan naman gaafatan gabbaatee beeksifteeti. Kana hosiin jedhu yakka dalagii miti yakka irraa fagaadha. Waan gaarii dalagattu asirraa amane sirraa amana kasirraa amanuu baatee ni dhiista. Yoo nama san shakkite ammoo tuyyuu seera dhiyeessitee seeraan gaafa biyya seera jiru biyya kamiyyuu haa ta'u ragaa qulqulluudhaan biyyi kun namni kun shakkama jechuudhaaf ragaa qulqulluu yoo qabaatte itti dhiyaattee gaafata. Yoo namni sun shakkamaadhaas haa ta'u yakkamaas haa ta'u yoo namni sun bilisa ba'e ammoo baasiif xaarii hujii isaa irraa angulaan laate kana hunda kisaaraa funyaa sin naqee si gaafa. Yoo barbaade si kafachiisaa yoo barbaade siisisaa jechuudha. Figalte kanaafuuyyuu namoonni dandeettii akkana qabdan eenyu anaa haa ta'u namoota biraa yoo haa ta'u duulina. Isin Oromoon uummata hayyoota kaleessa icciitii nyaatan bar warra icciitii nyaatee nyaata godhatee icciitii barreeffama luuqii irra barreesse gara akka dabarse boodhaa kaaftanii suuraa isaanii warra gara akka. Kanaafuuyyuu bilis sababa kiyyaan taana waan arrabsinaa hacaalu sin dhaamsa hin qabu. Kanuma wal duraan jiru ana yoo barbaadan akkuma isin jedha akka eebbisaa addunyaa sin dafarnaa. Kanuma wanti biraa ammoo amma keessattuu ana kana aarsu maal si fakkaata keessattuu ijoollee musliimaa tan amma fakkeenyaa ila samiiraa tana waan jedhu hattu ati jetti sigaltee samiiraa tana ofii maqaa musliimaa baattee deemti hin barbaachiftu ati yoona bangaalessi keessa kaayee bula shamtu hin taatu akkanaa tunne ani keessattuu ijoolleen kiristaanaa na arrabsan rakkoon qabu gara akkasillee odeebi yeroo ammoo ijoolleen amantii musliimaa baattanii maqaa samiiraa jamiilaa kaamilaa aayishaa khadiijaa maqaa kana baafattanii dhuftanii nama arrabsan kunniin hin taatan. Anuma sin jedhaa obboleettii yaada biraa yoo qabaatte itti fufuu dandeetta dhaamsee hin qabu kanu. Kenno. Abdi ani yaada biraa yaada tokkollee hin qabu dhugaa rabbi jechuudha. Kaleecha galgala asuma si jala taa'een dhaga'ee viidiyoo sun rikaardi ta'ee tiitoo bira deemaa ture mataa kiyya hanga madaanatti ta'e jechuudha. Jira miti guyyaa guutuu osoo bilbila abbaan irratti illee argadhe even yoo xiqqaate ijoolleen naannoo sana irraa dhufan maqaa kutaa keenya illeen taree darbee mooyyuu maqaa haceelleen haceen arrafamuu hin qabu atuu dhaabsisteerta intala si malee jedhamtu kaleecha galgala karas hin fagaatin hin deemin karas jettee dhaabsisteerta galatoomii garuu kana booda ijoolleen tokko jechuudha waa'ee hacaaluu ta'e carraanaa kenna asumatti isii tana gaafaddaani wama xiqqoo wayii hidhannoo atillee asuma maamaati dhaamsa dabarsiif ijoollee maqaa hacee moggaafatanii suuraa gootaa hacee godhatanii kan ganda arrabsanii kan nama dhuunfaallee jechan taane nama arrabsanii hedduutu jira jechuudha asirra hoo turte dhageeffatte mee hanga daqiiqaa dhumaa 10 boodaa wayii as turiiti waan isaan barreessan maqaa gandaa moggaafatanii ijoollee akkanaa kana dhaamsa dabarsiif okay kan kaleessaa moo namni dhuunfaa seenee waa wayii dubbachuu danda'a oma san harkatti dhaabsisuun isaa haa galatoomuu harkatti dhaabsisee jira jechuudha maaliif nama dhuunfaati namni dhuunfaa yaada isatti fakkaata wayii dhukaasuu danda'a. So kanaafi atillee dhaamsa dabarsiif ijoollee maqaa gandaa maqaa gootaa moggaafatanii ganda arrabsanii san qofaa miti maa harganti tun arrabsitan qaniisan gandi namaa arrabfame jettan jechuudha as jala deemtanii akkasii ani fixeera. Naati amma barbee naati miti maqaan kee naattaadha moo naati gandarraleen beek gandarraleen isii gandi tuulamni arrafamu rakkoo hin qabu galee hacee garuu kutaan tokko afaan kamiin arrabsa giifti kiyya
isinii sirbee jira. Miti bermaama si malee nama dhuunfaati moo kutaa bakka buutii lubbumaan taati nama dhuunfaati barishee. Waan taasisanidha isin. Dhaga'umaan hin qabne siif galee Hacaaluun even gaafa intervii ta'u gootota tuulamaa keessa dhiisee gootota Arsii yoo hidhannoo bara nama dhuunfaati nama dhuunfatu